itti dubbachuudhaa qabu achirraa akka itti dubbachuudhaa qabu ummata Israa'elis seeraan akka ajajuu qabu sagaleen immoo iddoo sanirraa akka itti darbu abbaa keenya qulqullicha Museetitti Waaqayyoon dubbatee ture jechuudha. Egaa fakkii kiruubeen lamaan taabota irraa jirutti golga dhiifamaa irras budeen sitti himaa yookaan immoo sittan dubbadha sittan haasa'a jedhee abbaan keenya Waaqni keenya abbaa keenya raajicha Museetti dubbatee ture jechuudha. Seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 18 hanga 22 ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Egaa Waaqayyoonis abbaa keenya Museetti erga himee Museenis immoo ajaja Waaqayyoo kana fudhatee akkuma Waaqayyoon itti himetti akkuma Waaqayyoon isa abboometti waan Waaqayyoon raawwadhu jedhee raawwateera jechuudha. Egaa haaluma kanaan fakkicha kiruubeen taabota irra jirus irra bulee Waaqayyoon Museettis maal gochaa ture dubbachaa ture jechuudha. Seera lakkoofsa boqonnaa 7 lakkoofsa 89 ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu fakkii qulqulloota fuuldura dhaabbatanii kadhachuu fi galata dhiyeessuunis barbaachisaa fi seera qabeessadha jechuudha. Maal fuuldura fakkii qulqullaa'oo fuuldura dhaabbatanii ta'u jechuudha. Fakkii qulqullaa'oo fuuldura dhaabbatanii kadhachuun galateeffachuun barbaachisaa fi seera qabeessadha jechuudha. Akkasumaan lafaa ka'amee kan ta'amee miti jechuudha. Bu'uurri isaa maalidha? Kitaaba qulqulluudha jechuudha. Ajaja Waaqayyooti jechuudha. Bu'uurri isaa akkasumaan namni tokko kan namni lama lafaa ka'ee kan akkasitti wannaa jedhee miti jechuudha. Namoonni nun ala jiran garuu akkasitti kan isaan hubatan jechuudha. Dhugaan jiru garuu kanaa miti jechuudha. Ajaja Waaqayyooti. Kakuu duraa keessatti jechuudha. Karaa hangafa raajotaa karaa qulqullicha Museetiin jechuudha. Egaa kan Waaqayyoon nuuf laate kan Waaqayyoon raawwadhaa jedhe immoo lakkeen raawwannu jechuun inni kun waan biraati jechuudha. Egaa fakkii fuulduraa dhaabbatanii galateeffachuun akkasumas seera qabeessa ta'uunsaa immoo seera lakkoofsaa boqonnaa 21 lakkoofsa gaafa laallee waan bal'aa arganna jechuudha. Akkasumas lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 7 lakkoofsa 11 irratti illee akkasumas tokkoffaa mootota boqonnaa 6 lakkoofsa 22 irratti illee gaafa kitaaba qulqulluu dubbifnee waan bal'aa fi waan ifa ta'e kitaaba qulqulluu keessatti kaawwameera jechuudha. Dabalataanis Waaqayyoon golga mana qulqullummaa kurnaan irratti fakkii kiruubeel akka kaasu ajajeera jechuudha. Haaluma kanaan fakkii Museedhaaf kenname ka'umsa taasisachuudhaan sirna waaqeffannaatiif ni oolaa jechuudha. Har'as jechuudha. Eenyu bu'uura taasifachuudhaan? Abbaa keenya qulqullicha hangafa raajotaa Musee bu'uura taasifachuudhaan jechuudha. Waaqayyoon waan itti dubbateef kitaaba qulqulluu keessatti waan barreeffamee jiru isa kana bu'uura taasifachuudhaan sirna waaqeffannaatiif har'as fakkiin qulqullaa'oon mana kiristaanaa keenya keessatti maal ta'a hojii irra ni oola jechuudha. Kan Waaqayyoon kennetti fayyadamuun immoo dirqama nama amantaa qabu hundaati jechuudha. Kan maaliin kennetti kan Waaqayyo kennetti jechuudha. Fayyadamuun dirqama nama amantaa qabuuti jechuudha. Kanaafuu nuti amantaa qabnurra dhaabbanne immoo kan Waaqayyoon nuuf kenne sanitti fayyadamuun dirqama amantii keenyati jechuudha. Kanaaf mootichi Salomoonis mana qulqullummaa keessatti fakkii ergamaa kiruubeen lamaan fakkii meexxii fi abaaboo daraaraa irraa kaasee gaafa mana qulqullummaa ijaaree xumuru mana qulqullummaa keessatti teechisee jira yookaan immoo hojjetee jira jechuudha. Tokkoffaa mootota boqonnaa 6 lakkoofsa 23 hanga 24 ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Waaqayyoos mana qulqullummaa kana jaalatee fudhatee jiras jechuudha. Mana qulqullummaa eenyu ijaare? Abbaan keenya qulqullichi Salamoon kan ijaare jechuudha. Fakkii abbaan keenya qulqullichi Salamoonis immoo bu'uura abbaa keenya qulqullichaa Museetiin bu'uureffatee egaa fakkii meexxii fi abaaboo daraaraa irraa kaasee irrattis
isa sanis maal godheera jaalateera jechuudha. Eenyu Waaqayyoon mana qulqullummaatis fakkichis immoo jaalatee jira jechuudha. Seenaa lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 7 lakkoofsa 11 hanga 12tti dubbisuun ni danda'ama jechuudha. Egaa Museen gaafa ummanni Israa'el lafa onaa keessatti ummata Israa'el bittaa Gibxi jalaa gaafa inni baasu ummanni Israa'el Musee irratti ka'anii turan jechuudha. Waaqayyo irrattis ka'anii turan jechuudha. Kanaafuu namni kun nu fixuudhaaf deema. Bishaan dhugamu hin jiru, nyaanni nyaatamu hin jiru. Kanaaf gammoojjii keessatti nu fixuudhaaf ta'a jedhanii irratti ka'an, irratti gunguman. Eenyu irratti? Waaqayyoo fi Musee irratti jechuudha. Waaqayyoon gungummii ummata kanaa ilaalee bofa marzii qabu akka isaan ittiin hiddamanis taasise jechuudha. Kanaan booda manni Israa'el boficha kanaan gaafa isaan hiddaman Musee sirratti gungumneerra, Waaqayyo irrattis gungumnee jirra. Kanaaf hojii keenyaaf Waaqayyoon akkas nu taasise. Waaqayyo irraa dhiifama nuuf kadhadhu, bofti kun akka nurraa dhaabatuuf jedhanii manni Israa'el Museetti dubbatanii turan jechuudha. Ilaala, duras kan irratti ka'an isaanuma ture. Eenyuuf? Waaqayyoo fi Musee irratti jechuudha. Gaafa kana raajichi Museenis ummata kanaaf Waaqayyo kadhate jechuudha. Waaqayyoonis akkas jedheen, ummanni boficha kanaan hiddaman hundumti isaaniitu akka isaan fayyaniif sibiila boorjii irraa fakkii bofaa kaasi isaa fuulduratti fannisi. Isaanis immoo isa sana laalanii warri hiddamanis hin fayyuu ittiin jedhe jechuudha. Eeyyen dhuguma isaanis fakkicha kana gaafa isaan laalan hundumti isaaniitu warroonni hiddaman maal ta'anii jiranii fayyanii jiran jechuudha. Hadhaa bofa saniitiin kan hiddaman fayyanii jiran jechuudha. Egaa seera lakkoofsaa boqonnaa 21 lakkoofsa 8 hanga 9tti ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Fakkicha warri ilaalan bofa fakkii sibiila naasaatiin hojjetame sana gaafa ilaalan hundumti isaaniitu fayyanii jiran jechuudha. Kanaafuu waan Waaqayyo nuuf kennetti fayyadamuun dirqama nama amantaa qabuuti jechuudha. Kanaafuu bu'uurri keenya kitaaba qulqulluu kakuu duraa keessatti taa'edha jechuudha. Fakkii qulqullootaatti gaafa fayyadamu har'a jechuudha. Inni biraa fakkiiwwan qulqullaa'oo kakuu duraa keessatti jiru. Egaa bu'uurri fakkii kakuu haarawaa kakuu duraa ati jechuudha, yookaan immoo ka'umsi kakuu duraati jechuudha. Seera kakuu duraa keessatti jiru seerri suni yookaan inni kakuu duraa keessatti taa'e suni har'as maal ta'a? Hin raawwatamaa jira. Ajajni taa'e suni jechuudha. Kanaafuu kakuu duraa keessatti abbaa keenya Museen akka fakkicha kurubeen lamaan kaasu ergama Waaqayyo akka kaasu Waaqayyoon ajajeera. Kakuu haarawaa keessattis immoo isa kana bu'uura godhachuudhaan har'as manni kiristaanaa keenyaa fakkii qulqullaa'ootiin faayamtee, fakkii qulqullaa'ootiin guutamtee ni jirti jechuudha. Kanaafuu dogongora kamuyyuu hin qabnu jechuudha. Bu'uurri keenya maalidha? Kitaaba qulqulluudha jechuudha. Egaa kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis yeroo fooniin addunyaa kanarraa deddeebi'aa turetti yookaan foon haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiitiin erga dhalatee booda guyyaa 40 irraa kaasee mana qulqullummaa keessa deddeebi'aa ture. Akkasumas immoo fakkii ergamaa kurubeel guutamee mana qulqullummaa keessatti ilaalaa ture jechuudha. Yeroo inni irraa adda bahee hin jiru jechuudha. Wangeela Lukaas boqonnaa 2 lakkoofsa 22 hanga 24tti, akkasumas wangeela Lukaas boqonnaa 2 lakkoofsa 41 hanga 45tti, wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 14 irratti jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa kana keessatti gaafa inni deddeebi'u fakkiin kun hin barbaachisu hin jenne jechuudha. Fakkii kana mana qulqullummaa kana keessaa baasaa qulqulleessaa hin jenne jechuudha. Hin jenne jechuudha. Kanaafuu ilaalaata, argaata. Fakkiin qulqullootaa kunis immoo yoo itti fayyadamne gaarummaa akka qabu ilaalaa ture jechuudha.
Waaqni keenya uumaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Kanaaf fakkiin qulqullaa'oon mana qulqullummaa keessatti kan hin barbaachisne yeroo ta'e Kiristoos ni mormaa ture jechuudha. Yookaan immoo mana qulqullummaa kana keessaa baasaa jedhaa ture jechuudha. Manni qulqullummaa kana keessatti fakkiin qulqullaa'oo hin barbaachisu adoo kan ta'u ta'e jechuudha. Kanaafuu gooftaan maal hin goone hin dubbanne jechuudha. Maaliif jalqabas kan kenne isuma waan ta'eedhaaf. Jalqabas kan kenne Waaqayyuma waan ta'eedhaaf. Dursaas taanaan Museedhaaf fakkii akka kaasu Waaqayyotu ajajee duukaa bu'uunis kanuma irratti hundaa'uudhaan mana qulqullummaa fakkii Kirubeel keessatti argamuudhaan fakkicha dura dhaabbatanii kadhannaa taasisaa turan jechuudha. Eenyu duukaa bu'uunis jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 51 hanga 53 tti ilaaluu dandeessu jechuudha. Mana qulqullummaa keessatti tokkummaadhaan ta'anii faarfachaa galateeffachaa Waaqayyo isaanii waaqessaa mana qulqullummaa keessatti turanii jiran jechuudha. Duukaa bu'oonni Waaqayyoos jechuudha. Kanaafuu fakkichaan akka itti fayyadamu kan nuuf kenne Waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf amma abbaan keenya qulqullichi Phaawulos uummata warra Galiilaatti gaafa dubbatu ergaasaa gara warra Galaatiyaas uummata Galaatiyaasitti gaafa dubbatu ergaasaa gara warra Galaatiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Warra isiniif hin galle yaa namoota Galaatiyaa Yesuus Kiristoos fannifamee osoo ija keessan duratti fakkii ture akka hin ilaalle maaltu isin taasisee jedha. Akka isin hin agarre akka isin hin hubanne maaltu isin taasise? Fakkii ture akka isin hin hubanneef akka isin hin agarre maaltu isin taasise jechuudhaan yeroo inni itti dubbatu ni argina jechuudha. Egaa namni qalbii isaa argatu yookaan waanuma sammuun isaa keessa jirutti wantoota garaagaraa irratti kaasuudhaan akka hojjechaa tures egaa qulqulloonni Waaqayyoos fakkii qulqullaa'oo akka kaasaa turan kitaabni qulqulluun ragaa nuuf ba'a jechuudha. Egaa wanti qabachuudhaa qabnu bu'uurri isaa kitaaba qulqulluu ta'uusaa, ajaja Waaqayyoo ta'uusaa sirriitti beekuu fi hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni biraa fakkii fuuldura dhaabbatanii kadhannaa taasisuu kan jedhudha. Fakkii fuuldura dhaabbatanii kadhannaa taasisuun barbaachisaadha moo barbaachisaa miti kan jedhu beekuunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkii dura dhaabbatanii kadhannaa gochuun fakkichaan Waaqayyo jechuu osoo hin taane abbaa fakkichaa kadhachuudhaan sugaa abbaa fakkii sanaa yookaan qulqullicha sanaa argachuudhaaf fakkicha akka fakkii sanaa akka yaadannuu fi kabajnu nu taasisa jechuudha. Yookaan suga eebba akka irraa argannu eenyurraa abbaa fakkicha sanaatirraa jechuudha. Fakkicha qulqullaa'oo fuuldura dhaabbannee gaafa kadhannu fakkicha sanaan Waaqa jechuudhaan osoo hin taane abbaa fakkicha sanaa kadhachuudhaan suga abbaa fakkii sanaa yookaan qulqullicha sanaa argachuudhaan fakkicha abbaa fakkii sanaa akka yaadannuuf kan kabajnu kan ittiin mul'isnu jechuudha. Sugaa fi eebba abbaa fakkicha sanaatirraa akka argannuuf jechuudha. Egaa kitaabni qulqulluun maal nuun jedha? Yaadannoon qulqulloota sugaaf yookaan immoo eebbaaf nuun jedha jechuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irratti jechuudha. Kanaafuu fakkii fuuldura dhaabbannee gaafa kadhanne eebba abbaa fakkicha sanaat arganna jechuudha. Eebba abbaa fakkicha. Kanaafuu isa kana gaafa taasisnu dogongora hin qabnu jechuudha. Bu'uurri keenya kitaaba qulqulluudha jechuudha. Kanaaf warroonni shakkitoota wantoonni isaan kaasan jedhuun jechuudha. Egaa keessattuu seera bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa 4 irraa isa jiru wantoota samii irra jiran lafa gadii fi bishaan keessa jiran fakkeenya isaanii
fakkii isaanii ofii keetiif hin taasisin hin godhinis jedhameetoo barreeffameera jechuudha. Seera bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa 4 irratti jechuudha. Kana jechuun abboomii kunikaa ummata Israa'el waaqa tolfamaa akka isaan waaqeffanneef malee fakkii waliin waan wal qabatu miti jechuudha. Sagaleen kun kan taa'e ummanni Israa'el waaqa tolfamoo harka isaaniitiin tolchanii akka isaan waaqeffanne akka isaan hin galateeffanneef dubbii dubbatameedha jechuudha ummata kanaaf. Malee fakkii qulqullaa'oo wajjin waan wal qabatu miti jechuudha. Waan wal qabatu miti. Maaliif gaafa jenne jalqabas kan kenne Waaqayyoodha isiniin jedheen jira. Waaqayyoon waan kenne immoo qulqulluu fi isa gaariidha. Isa gaariidha. Kanaafuu waan Waaqayyoon nuuf kennetti fayyadamuu qabna jechuudha. Kanaaf egaa keessattuu qulqulloonni fakkiin qulqullootaa akkasumas uffanni qulqullootaa akkasumas gaaddidduun qulqullootaa dhukkubsattoonni garagaraa akkasumas immoo warroonni du'anis immoo ittiin ka'aa turan jechuudha. Uffata isaaniitiin gaaddidduu isaaniitiin dhukkuba isaaniitirraa fayyaa turan jechuudha. Kuni maaliin ta'e? Kennaa Waaqayyoon isaaniin kenne jechuudha. Kennaan Waaqayyoo isaanirra jira, afurri Waaqayyoo isaanirra jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaafuu waan Waaqayyoon nuuf kennetti fayyadamuun dirqama amantootaa fi dirqama kiristaanummaa keenyaati jechuudha. Inni biraa fakkiidhaaf sagaduu isa jedhuudha. Fakkiidhaaf sagaduun barbaachisaadha moo barbaachisaa miti jennee ilaaluunis dirqama waan ta'eedhaaf fakkii qulqullootaa akkuma jireenya qulqullootaa fakkiiwwan addunyaa fi fakkaattiiwwan waaqolee tolfamoo irraa adda jechuudha. Fakkiin eenyu fakkiin qulqullootaa sila akkuma kanaan dura kaasaa turre fakkiin qulqullootaa fi fakkiiwwan addunyaa kanarra jiran addaadha jechuudha. Maaliif amantii keenyaan isaan fuuldura dhaabbannee fakkii fuuldura dhaabbannee gaafa kadhanne sila akkuma dura dubbanne fakkicha sanaan Waaqayyo jennee waaqessuudhaa doon taane eebbasuuga akka irraa argannuuf jechuudha. Kanaafuu fakkii fuulduratti sagaduun jilbiiffachuun abbaa fakkicha sanarraa eebbaaf suuga akka argannuuf jechuudha. Fakkiiwwan addunyaarra jiraniinis garaagarummaa qabu jechuudha. Maaliif qulqulluu waan ta'aniif kabaja waan qabaniif adda kan ba'an Waaqayyoof kan fo'ama waan ta'aniif jechuudha. Saganni kabajaas ni barbaachisaaf jechuudha. Saganni kabajaa. Kana kan goonuufis immoo kabaja abbaa fakkichaa argisiisuudhaaf jechuudha. Musee fi Aaroon taabotaa fi fakkii ergamoota Kirubeel fuulduratti sagadaan dhiifama argatanii jiran jechuudha. Sagadanii dhiifama argatanii jiran jechuudha. Waaqayyo irraas ajaja fudhatanii jiran jechuudha. Israa'eloonni garuu Israa'elootaaf kabaja kennisiisanii jiran jechuudha. Dhiifama kennisiisanii jiran jechuudha. Taabotaa fi fakkii qulqullaa'oo fuulduratti mana qulqullummaa keessatti dhaabatanii sagaduu isaaniitiif jechuudha. Seera lakkoofsa boqonnaa 16 lakkoofsa 45 ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Akkasumas seera lakkoofsa boqonnaa 26 lakkoofsa 6 irratti jechuudha. Kanaafuu nuti fakkii qulqullootaa fuuldura dhaabbannee gaafa sagannuree dogongorri keenya maalidha? Kanaafuu barbaachisaadha jechuudha. Maaliif? Abboonni keenya fakkii fuuldura dhaabbatanii taabota fuuldura dhaabbatanii maal godhaniira waan ta'eef sagadaniira waan ta'eedhaaf Musee fi Aaroon ilaaluu hin dandeenya. Seera lakkoofsa boqonnaa 16 lakkoofsa 45 akkasumas seera lakkoofsa boqonnaa 26 lakkoofsa 6 irratti jechuudha. Kanaafuu dogongora hin qabanii jechuudha. Nuti immoo gaafa fakkii qulqullootaa fuuldura dhaabbannee sagannu dogongora hin qabnu jechuudha. Maaliif? Bu'uurri keenya kitaaba qulqulluudha waan ta'eef bu'uurri keenya immoo abboota keenya kanaan dura turan waan ta'eedhaaf. Kanaafuu dogongora hin qabnu jechuudha. Akkasumas namoonni garuu waaqolee tolfamaa fuuldura dhaabbatanii gaafa sagadan garuu
dheekkamsi waaqayyoo isaan irratti bu'eera jechuudha. Maal fuuldura fakkii nam tolchee harkaan tolchan waaqolee akka waaqolee tolfamootitti kan waaqessan isaan fuulduratti gaafa jilbiifatan gaafa isaaniif sagadan garuu dheekkamsi waaqayyoo maal ta'eera isaanitti bu'eera jechuudha. Ilaaluun hin danda'ama. Lammaffaa Mootota boqonnaa 17 lakkoofsa 7 hanga 8tti akkasumas ammas lammaffaa Mootota boqonnaa 21 lakkoofsa 11 hanga 12tti seera lakkoofsa boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hanga 3tti jechuudha. Waaqayyoo tolfamoo waaqessuudhaan dheekkamsa fudhatanii jiru jechuudha. Waaqayyoo tolfamoo waaqessuudhaan maal godhaniiru? Dheekkamsa fudhatanii jiran jechuudha. Kanaaf warroonni fakkii qulqullaa'oo fuuldura dhaabbatan garuu waaqayyo irraa dhiifama argatanii jiran. Ofiif duwwaa doon taane uummataaf illee dhiifama argamsiisanii jiran jechuudha. Taabota qulqulluu fi fakkii qulqullaa'oo fuuldura dhaabbatanii waan kadhatanii waan sagadaniif jechuudha. Fakkiiwwan qulqullaa'oo fuuldura taa'anii yaadannoo taasisuuf dungoo ibsuuniif wantoota gurguddoo lamaaf jechuudha. Alaala fakkiiwwan qulqulluu fuuldura dhaabbatanii dungoo ibsuun akkasumas immoo sagaduunis wantoota gurguddoo lamaaf jechuudha. Tokkoffaa qulqulloonni ifa addunyaa ta'uu isaanii argisiisuudhaaf jechuudha. Kan dungoo ibsunuuf jechuudha. Qulqulloonni ifa addunyaa ta'uu isaanii argisiisuudhaaf himuudhaaf jechuudha. Eenyutti? Addunyaatti jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 akkasumas wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti isin ifa biyya lafaati jedheeni waaqayyoon qulqullootaaf dubbateera jechuudha. Eenyu? Qulqulloonni ifa biyya lafaati jechuudha. Ofii isaaniitiif akka dungootitti baqaniit nuuf garuu addunyaa kana nuuf ibsan jechuudha. Inni kunis waaqayyoon isaaniif kennaa waan kenneef jechuudha. Kennaan waaqayyoo isaan irra jira waan ta'eedhaaf, arjummaan waaqayyoo isaan irra jira waan ta'eedhaaf. Kanaafuu isin ifa biyya lafaatitti jedhe jechuudha. Kitaaba qulqulluu irratti dhugaa isaanii kan ba'eef. Kanaaf gooftaan gaafa dubbatu ammas namni ana duukaa bu'u ifa jedhe jechuudha. Kanaafuu maarree qulqulloonni jireenya isaanii hundumaa dhiisaniiti. Bultii isaanii hundumaa dhiisaniiti. Jireenya biyya lafaa kana hundumaa dhiisaniiti. Isa duukaa bu'an jechuudha. Eenyu duukaa? Waaqayyo duukaa bu'an. Isaaf fo'aman, isaaf filataman. Karaa qulqulluu irra deeman. Akka waaqayyoon deemaa ittiin jedhetti adeeman. Kanaafuu waaqayyoon gaafa dubbatu namni ana duukaa bu'ee ifa jedhe jechuudha. Dhuguma warri isa duukaa buune hundumtuu iyyuu ifaadha. Lammaffaa irratti kan argannu oolmaa guddaa isaan nu oolan ofii isaaniitii baqanii nuuf waan ibsaniif jechuudha. Dhuguma oolmaa guddaa nuuf oolan qulqulloonni jechuudha. Addunyaa kana daangadhaa hanga daangatitti dhugaa waaqayyoo, dhugaa Kiristoos kan labsan kan himanidha jechuudha. Sodaa tokko malee. Kanaafuu isaanis dararrii fi dhiphuu garaagaraa fudhatanii, kun isaanii reebbamanii, kun isaanii mana hidhaatti darbatamanii, kun isaanii wareegamanii, kun isaanii fannifamanii, dhiphuu fi rakkoo hedduutu isaanirra ga'e jechuudha. Anaaf sinarraa akkasitti akka dubbannu, anaaf sinarraa amantii ishee qulqullootaa tana ishee kana qabannee akka deemnuuf aarsaa hedduu kan isaanitti kafalanidha jechuudha. Ergaa Phaawulos gara warra Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 hanga 40tti dubbisuun gaadha. Maal keessa akka isaan turan jechuudha qulqulloonni. Wareegamummaa akkamii akka dabarsan, dhiphuu fi gadadoon isaan irra gahe akkam akka ture ifaadha jechuudha. Inni biraa egaa dungoo kan ibsinuuf mootummaa waaqayyoo keessatti ifanii jiraachuu isaanii dhugaa bahuu keenyadha jechuudha. Eenyu? Warri isa duukaa bu'an qulqulloonni
mootummaa abbaa isaanii keessatti akkasumas nus qulqullummaa gaafa qabaanne mootummaa abbaa keenyaa keessatti ishee nuti hawwinu sana ishee nuti har'a teenyee hawwinu sanatti gaafa galle qulqullummaa keenyaan nus ifaa dha jechuudha. Maaliif warroonni ana duukaa bu'an ifa waan jedhee gooftaan dubbateef jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 43 irratti warri qajeelonni mootummaa abbaa isaanii keessatti akka ifaa akka biiftuutitti ni ifu jedha. Akka maaliititti akka biiftuutitti warroonni qajeelonni mootummaa abbaa isaanii keessatti akka biiftuutitti ni ifu. Ifa biiftuu argitanii mi beektu hundumti keessanuu? Akkamitti akka ifu ganama fa'aa gaafa biiftuun ba'u jechuudha. Kanaafuu qulqulloonnis akkasitti ifu jedha jechuudha Waaqayyo. Raajicha Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 13 irratti illee dubbii wal fakkaatu akkasii kana kan argannu jechuudha. Inni biraa fakkii giiftii keenyaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam teessoo ulfinaarra maaliif taa'a kan jedhudha. Egaa barnoota keenya har'a asuma irratti dhaabne yeroo itti aanu asirraa kan itti fufnu ta'a jechuudha. Anis qormaataan qaba waan ta'eefan kanaafan dursee eegalus kanan barbaadeyyuu waan hundumaafuu galannii fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kan nu barsiise kan nu gorse Waaqni abboota keenyaa Waaqni keenya maqaan isaa kan eebbifame kan ulfaatanuuf haa ta'u. Nutis immoo isa dhageenyee fi isa baranne kanaanis firii 30 60 dhibba buufne gaabbii gallee gaaffuumsaa fudhannee irraa faarfattoota maqaasaa boruuf immoo dhaaltota mootummaa isaa akka ta'an Waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru. Waaqayyoon hunduma keenya nu haa bareessu. Eebbi abbaa keenya hangafa ergamoota qulqullicha Mikaa'el hunduma keenya wajjin haa ta'u. Egaa waan baranne keessatti gaaffii yoo qabaattan daqiiqaa 5 isiniifan kenna gaafachuu dandeessu.